السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما جرتني هردفتوني يوتيوب خينيا nagaa qabdanii isinin jecha har'a barnoota tokkoon qabadhee dhufee barnoonni keenyaas application lama babbareedaan qabadhee isiniif dhufe. Application kun nama tokko akkamiin to'achuu dandeenya, to'annee nama san yeroo barbaanne viidiyoo laaluu akkasuma haala kaameeraa manaatiin bilbila keenya tokko mana kaayyannee kaaniin fageenya irra teenyee mana keenya san eeggachuu haala ittiin dandeessaniin isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa aappii kana buufattanii application kana yeroo buufattanii application kun isa bilbila keessanirra buufattan application bilbila nama to'achuu barbaaddanii amma iddoo to'achuu barbaaddan iddoo fageenya teessanii ilaaluu barbaaddan namni bakka san jiru maal godha gabaabdumatti akka kaameeraa manaatitti kana gargaaruu jechuudha. Bilbila keessanirratti isa kana buufattanii jechuudha. Yeroo isa kana buufattanii akkana keessa seentan awwaaniin email kiyyatti naqadheef haala kanaan naaf fide isin yeroo jalqaba keessa seentan haala kanaan yeroo isinii bahe san dura yeroo jalqaba keessa seentan emailaa fi paaswoordii isin gaafata. Emailaa fi paaswoordii kanarrattis naqxaniiti emailuma kanarra naqxan bilbila kanarrattis naqxan. Yeroo emaila kanarrattis naqxanii kanarrattis naqxan isa kaan pilaastoorii keessa seeneetiin isin garsiisa. Isa bakka to'achuu barbaaddan bilbila bakka to'achuu barbaaddan keessan sanirra buuftan pilaastoorii irratti isin garsiisa. Pilaastoorii keessa seentanii maqaa isaa akkanatti itti barreessitan haaluma kaaniitiin itti barreessitan yoo barbaadan at home jettaniituma itti barreessitanii isa dhiifama. Inni kun ka bilbila keessanirra buufattan. Inni gubbarraa immoo ka bilbila nama to'achuu deemtanii nama viidiyoo laaluu deemtan san namni san maal godhu jira. Fakkeenyaaf namni san onlaayinii irra haa jiraatu, onlaayinii irra taa'ee waan biraa haa wanti godhu, bilbilli san haa cufaa ta'u yeruma hundaa'u kaameeraan isaa numa hojjetaa jechuudha. Kaameeraan bilbila sanii inni gama gubbaatti irra jiru kun ka bilbila to'achuu deemtanii bilbila jaalallee keessanii haa ta'u bilbila mana keessaniin to'achuu barbaaddan san haa ta'u ka bilbila sanirratti gabbuuftan jechuudha. Inni diimaan kun garuu inni diimaan kun ka bilbila keessanirra buufattan. Yeroo buufattanii keessa seentan bilbila emaila kaaniitis ka emaila kaanirrattis emailuma keessanirra bantanii hin bantanii san booda gabaabduma keessa seentanii KRB koodii isin gaafata. Isa kanarratti yeroo isa kana buufattan application akkanaa lamaatu jira. Akka kabiraan buufne uno as jala jira application isa fakkaatu home security jaakun kan isin buufattan garuu at home video streamer jaa isa kana buufattanii yeroo isa dhumaa kana buufattan KRB koodii isinii fida. Yeroo isa jalqaba keessa seentan KRB koodii isinii fida. Yeroo KRB koodii saasan bantanii
bilbila keessan kanarra seentanii bilbila keessan application diimaa kanarra seentanii kunis iddoo asirratti isin garsiisa haala kanaan isinii fida yeroo isinii fide booda KRB koodii san yeroo kana keessa seentan KRB koodii natti agarsiisin jeessi gaafata irra qabdeeti akka naman salandarii application walii dabarsuutitti irra qabda yeroo irra qabdu ifiif automaatika fudhata jechuudha yeroo sii fudhatee wal sii fudhate booda gabaabdumatti asirra gadha'uudha yeroo asirra gadha'uutu alaaxuuluma siif baasaa jechuudha amma waan bilbila kaanirraa hin balleeyse bilbila kaanirraa waan hin balleeyseef haala kanaan naafite alaaxuuluma daarektuma isiniif baasaa jechuudha viidiyoo namni san maal godhaa jira naannoo isin keessan san haga kaameeraan itti garagale sanitti isiniif baasaa jechuudha kana galatoomaadha waan agadhumaa nu dhageeffattaniif galatoomaadha yuutuuba keenya subscribe like share godhaadha fuulduraaf waan babbareedaa qabannee isiniif dhufnaa yuutuuba kana amma eegalle kanaaf karooraaf waan babbareedaa isin gammachiisu barnoota babbareedaa qabannee waan isiniif dhufnu barnoota ittiin gammaddan anaaf nu jajjabeeysa isiniin jenna galatooma nagaan tura